Kun Radio Afura Biyyati. Radio Afura Biyyaa dhimmoota Oromoof Oromiyaa laallatan irratti torbanitti si'a tokko sagantaa garaagaraa qabattee kan dhiyaattu madda odeeffannooti. Kun Radio Afura Biyyati. Some very tense moments late this afternoon when tempers flared during a political protest in West Edmonton. The CBC's Matthew Kupfer was in the Belmead neighborhood as police in riot gear tried to get the situation under control. Nearly 100 protesters representing Ethiopian minority groups swarmed the Belmead Community League this afternoon. Police surrounded the area as tensions escalated. About 30 members rushed here after a call of an officer in distress. The protesters were trying to disrupt a meeting about a dam on the Blue Nile River that they say was a front for an oppressive government. We're here today to show our grievances and anger to the Harka fuuna dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya har'aa keessatti dhimmoota sadii ilaalla. Oromootni magaalaa Edmontonitti argaman hiriira nagaa mormii guddaa dhageessisuudhaan mootummaan wayyaanee walga'ii magaalaa Edmonton keessatti godhachuudhaaf ture fashalsiisaniiru. Dhimma kana laalchisee hirmaattota hiriirichaa waliin marii gooneerra. Karaa gara biraatiin immoo Oromootni naannoo Washington DC'tti argaman immoo dhiiticha mirga dhala namaa mootummaan wayyaanee Oromoota irratti raawwachaa jiru mormuudhaan hiriira nagaa guddaa tokko August 2tti waamanii jiru. Kaayyoo hiriira nagaa kana laalchisee immoo qindeessitoota hiriirichaa waliin haasawaa gooneerra. Dhumarrattis qophii keenya yeroo darbee keessatti Jawaar Mohammadiif Mohammad Adamoo waliin gaaffiif deebii gaggeessinee isinii dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Gaaffiif deebii keenya keessatti dhimmootni nuun irratti xiyyeeffannaa addaa laanneef dargaggootni kun TV Al Jazeera irratti dhiyaachuudhaan Oromoo laalchisee ibsa isaan kennan ture. Keessumaa an Oromoodha Itiyoophiyummaa humnaan irratti fe'ame jechuudhaan ibsa Jawaar TV irratti kenneen wal qabatee dhimmoota kaan irratti ture. Jechi kun alagaa haalaan kan aarse si'a ta'u Oromoota keessumaa immoo dargaggoota Oromoo immoo kaabaa kibbatti bahaadhiyaatti dammaqseera. Qabsoo sabni Oromoo bilisummaa isaatiif godhu sadarkaa haaraatti ol buteeraa kan jedhan hedduudha. Dhimma kana laalchisee yaada dhaggeeffattoota keenyaa keessaati kan namoota lamaa har'aaf qabannee dhiyaanneerra. Egaa hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma gara sagantaa keenyaa isa jalqabaatti isin dabarsina. Hiriira mormii Oromoota magaalaa Edmonton. Was in the Belmead neighborhood as police in riot gear tried to get the situation under control. Nearly 100 protesters representing Ethiopian minority groups swarmed the Belmead Community League this afternoon. Police surrounded the area as tensions escalated. About 30 members rushed here after a call of an officer in distress. The protesters were trying to disrupt a meeting about a dam on the Blue Nile River that they say was a front for an oppressive government. We're here today to show our grievances and anger to the Canadian people because these people who came today here are from Ethiopia and they are asking for donation that they want to use to massacre or kill our community. These protesters did have a permit. Police say there were between 40 and 60 people inside the Community League building as the people outside waved flags and signs. The 2-hour standoff with protesters ended when police evacuated the Community League building from the back. Officers in tactical gear guarded an ETS bus as the people walgahii wayyaanii biyya Kaanadaa magaalaa Edmonton keessatti waamte fashaluu isaa itti gaafatamaa wayyaanii mirkaneesse. Maayikiin urkaabutee walgahii keenya bittimsee kan galma kireeffanne keessaa nu arihe poolisii magaalaa Edmontonii jedhe bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa magaalaa Edmonton. Aariitiin xilqanaa televizyinii biyya Kaanadaa CBC jedhamu irratti dhihaate aarii isaa kan bulgaafatetti gaafatamtichi mootummaa wayyaanee uummata mormii geggeessu alatti dhiisee nu warra keessa jiru irratti wanti raawwatame dhiibbaadha jedhee itti dabaluudha. Bakka bu'aan Oromoo immoo dhihaatee horiin sassaabamu meeshaa waraanaa bituuf oolaa. Mootummaan horii sassaabachuu dhufe kun uummata keenya hiraarsaa
qe'ee isaarraa buqqisee fi ari'aa fi maatii isaa facaasaa jireenya Oromoo waliigala mancaasaa jira jedhe. Ganda isaatti dhaqee ajjeechaaf sanyii Oromoo lafarraa duguugaa jiraachuu isaa saaxile. Oromoo 25,000 olitti lakkaa'amu hidhaatti naqee hiraarsaa jiraachuu isaa addeesse. Baatii tokko dura biyya Kaanaadaa handhuura magaalaa Kaalgaarii keessatti galma hoteela Raamaadaa keessatti walgahii wayyaanee waamteef itti gaafatamaa qoonsila wayyaaneen geggeeffamuuf kan ture fashaluu isaa kan hubatan wayyaanota Edmonton tooftaa addaa baafatanii. Tooftaan isaaniis handhuura magaalaa irraa fagaachuu, galma hoteela guddoo osoo hin taane galma koomunitii kireeffachuu, akka walgahiin adeemsifamu iccitiin qabu, keessaayyuu Oromoo dhoksuu, walgahii kana irratti miseensota wayyaanee qofa iccitii waamu, deeggartoota isaanii suuta beeksisuu ture. Tooftichi teellana Oromoo mara magaalaa Edmonton qaqqabe. Uummata bilisummaa isaaniitiif falman kan akka Ogadeeniyaa fi kana kan fakkaatan Oromoo cina hiriiranii mormii mootummaa wayyaanee irratti qaban ifatti dhageessisaa turan. Bakka bu'aan wayyaanee akka dubbatetti hojii poolisiin nurratti raawwate dhiibbaadha. Galma kireeffannee walgahii keenya adeemsifachuuf osoo qophii irra jirru uummata alaa mormii dhageessisu dhiisee maayikii nurratti cufee boroon nu arihe jechuudhaan wayyaanotumti mataan isaanii afaan isaaniitiin walgahiin sun fashaluu isaa mirkaneessan. Qindeessitoota hiriira mormii magaalaa Edmonton keessaa tokko kan ta'an obbo Darajjee Galataa haala hiriirri mormii kun itti qindeeffame fi kaayyoo isaa akka dhaggeeffattoota raadiyoo Fiiroo Biyyaaf ibsan afeerreerra. Hiriira kana kan qindeesse hawaasa keenya hawaasa naannoo kana jiru Edmonton magaalaa Albertaa keessa jiru. Kanaaf naannoo ishee kan jiran waldaa hawaasa keenyaa waliin ta'uudhaan akkasumas hawaasni kanneen biroon waliin qindeessanis jiru. Hawaasni akka Ogaaden kan naannoo yookiin biyya Empire sanarraa dhufan keessaa akkasumas waldaa hawaasa muslimaa Itoophiyaa keessaas Bilaal community warri jedhaman hin turanii, hangi tokkos waldaa hawaasa Itoophiyaa keessaa warri walgahiin kun yookiin immoo mareen mootummaa wayyaanee kun fashaluu qaba jedhanii nu wajjin waliigalan mormii yookiin dura dhaabbannoo warri qaban haala maree mootummichaa kana ilaalchisee nu waliin warra turan keessaa miiltoon tahanii haala kana dura dhaabbataa warra turan keessaati. Akka kanaatti waliin wal mari'anneetti qindoomina sirnaa tokkoon waan kana dura dhaabbataa turre jechuudha. Kaayyoon hiriira kanaa maree mootummaan kun bakka bu'oota isaaf ergamtoota isaatiin waa'ee gurgurtaa boondii bishaan mormor ilaalchisee godhan kana dura dhaabbachuudhaan fashalsiisuudha innichi jalqabaa jechuudha. Innichi itti aanu kaayyoon lammaffammoo sagalee uummata keenyaa bifa dandahameen naannoo jirru mootummaa qaama mootummaa naannoo kanaa sagalee uummata keenyaa haala adda addaan hiree argameen dhageessisuudha. Nama hedduutu hidhamee jira. Hidhamtoonni keenya illee akka hiikaman uummanni keenya lafarraa buqqa'aa jira. Kunis immoo akka beekan akka dhagahan akkasumas mirgi amantii eegamee hin jiru biyyicha keessatti jechuudha. Mirga dhiittaa mirga amantii jira. Yeroo ammaa kana obboloonni keenya fakkeenyaa fi amantii musliimaa kanneen hordofan bifa adda addaadhaan geggeessitoonni isaanii hidhamanii rakkoo adda addaa keessa nama ajjeesuun hin jira. Nama hidhuun nama dararuun hin jira sababa amantiin kunis hin jira biyya keessa. Akkasumas haala adda addaadhaan nama keenya ajjeesuun hin jira. Jaarmiyaalee siyaasaa adda addaattis hidhanii Oromoo ta'uudhaan illee jechuudha.
kan keenya qofa osoo hin ta'in saboota biraa tokko tokkorra akka Ogaadeniif kan kana fakkaatanirras rakkoon biyya keessatti gahaa jiru jira. Kanaaf bifa danda'ameen hiree argameenis mootummaa naannoo jiraannu kanaaf qaama mootummaa naannoo kanaatti haala kanallee ibsuudhaan sagalee uummatichaa daran dhageessisuudhaaf walumaa gala bu'uurota gurguddoo kana of keessaa qabaatedha kaayyoon hiriira kanaa jechuudha. Gaariidha Bodarajee. Hidha laga Abbayyaa karaa dinagdee utubuuf jecha lammii biyyattii irraa karaa gurgurtaa boondii haa ta'u karaa buusii maallaqa akka sassaabaa jiru mootummaan Itoophiyaa ifatti dubbatee jira. Isin kanaan mormuun maaliif akka barbaachise nuuf himuu dandeessu? Galatoon obbo Israa'el baay'ee gaaffii gaariidha kuni. Nuti akka namoota lammii biyya sanaa yookiin biyya Impaayera Itoophiyaa irraa dhufeetti akka saba sanarraa yookiin immoo uummata achi jirurraa dhalateetti misooma bifa fedheeniyyuu hawaasicha giddugaleessa godhatee bu'aa hawaasichaaf argamu giddugaleessa godhatee ta'urraa mormii hin qabnu maaliif akka misoomaatti farra misoomaa nuti jechuudha nuti misooma deeggarra akka yaadaatti rakkoo hirraa hin qabnu haa ta'u garuu mootummaan suni mootummaa ofiif jiraatu mootummaa ofiif ijaarame mootummaa paartiisaaf ijaarame mootummaa of tiksu paartiisaa tiksu malee uummata sana mootummaa tiksu miti nageenya uummata sanaa mootummaa eegaa jiru miti uummata sanaaf jedheetu maallaqa sana funaanaa jiraniti deebiseetu waanuma funaanu kanaani uummata sana mataa rukkutuuf hidhuudhaaf ajjeesuudhaaf gidirsuudhaaf meeshaa ittiin bituu fi kan inni oolfatu jechuudha waan misooma kanarraa argatu kun seenaama mootummicharraa waan yowwaa biyya keessa turres argaa turredha edda baanes waan arginudha jechuudha baay'een keenya baqanneeti biyya sirraa kan dhufne kanaafiyyuu ni beekna bifa adda addaadhaan mootummaa kun mootummaa mirga dhala namaa dhiituu fi mirga namaa mootummaa sarbu ta'uusaa bifa adda addaadhaan jaarmiyaaleen miti mootummaa waa'ee mirga dhala namaa irratti hojjetan kan biyyicha keessatti illee dhalatan yookiin biyyicha fakkaatan isaa alallee kan jiran warrillee addunyaa kanarraa biyyoota garaagaraa keessatti waa'ee mirga namaa qoratan hunduu akka inni mootummaa abbaa hirree ta'eef mootummaa uummata miidhu ta'e sirriitti gabaasu jechuudha bifa adda addaadhaan kanaafi nu misooma sanarraa rakkoo hin qabnetu qixxaan akkuma kaayyoo isaa kanatti wanti ta'u kun misoomaaf kan oolu ta'e garuu hin fakkaatu inni meeshaa ittiin uummata rukutu qawwee biyyoota garaagaraarraa ittiin bitachuun poolisa isaa humna loltuu isaa haala adda addaan jabeeffatee ittiin of tiksuuf uummaticha dararee gidirsee malee misooma sanaaf akka noolshine misooma sanaaf akka noolle waan hubanneef malee nuti hidhaa bishaan sanarraa yookiin immoo jallisii laga mormor kanarraa mormii addaa tokko qabaannee yookiin hin jallifamu jechuu miti maaliif biyyi tokko qabeenya biyya isaa keessa jiru irratti mirga ni qaba mootummaan uummataaf hawaasaaf hojjetu garuu mootummaan kun akkas miti jechuudha otuu ka'ee bishaan kun jallifames yookiin immoo lagdi kun hidhames humna achirraa gurguramu gurgurtaa sanarraa oolu uummata sana fayyaduuf miti kana ni argina jechuudha fakkeenyaaf bishaan fincaa'aa bishaanota kanaan dura biyyuma keessatti illee lookaalii hidhamanii dhimma itti ba'aman yoo ilaalle uummata naannoo sanaa otoo mul'atanii hin ilaaliin bakka biraatti tamsaasuudhaan naannoo isaanii fi gara alaatti illee guddisuun dhimma itti ba'u mootummoonni impaayera sanaa malee uummata misooma uummata naannoof yaadanii yeroo baay'ee yeroo godhan jechuudha. Kanaaf sammaa kanas akka jaarraa hammaatti humna baay'ee mi'aa'aa jira. Gurgurtaan humna bishaan irraa argamu waan ta'eef sanarraa galii mataa isaa mootummaan kun maddisiifatee ittiin dhimma ba'uuf akkuma kana uummata kana yeroo dheeraa bituuf kan karaa ittiin of tumsuuf malee sanaaf miti jechuudha. Kanaaf kana hubanneeti malee nuti misooma uummata keenyaa dura dhaabbachuudhaaf miti hin hubannalleeti uummata keenyaaf nullee hin yaanna namoota uummata keenyaaf yaaduudha hawaasa uummata isaaf yaaduudha. Uummanni isaa kun uummata miilaan deemee isa barsiise namni hedduun kan biyya barate akkuma kanatti hojjechuu gargaaruu dadhabee biyyaa bahe malee uummata isaa dagachuuf saba isaa dagachuuf miti. Kanaaf akkasitti hubanne nuti jechuudha akka qaama hawaasa keenyaatti.
Baay'ee gaariidha. Hiriira mormii wal fakkaataa magaalaa Kaalgaarii keessatti torban muraasa dura taheen ta'uun isaanii beekama. Akka kanumaanis walgahiin wayyaanii magaalaa Kaalgaarii keessatti qindeeffatte fashaluun isaanii beekama. Isa kan keessanii kana isa Kaalgaariitti ta'eerraa maaltu adda isa taasisa? Naannoo kanatti hiriira mormii ta'e kana naannoo Kaalgaarii yookiin magaalaa ollaa keenya jiru kanarraa adda kan godhu qabxiilee adda addaa jira. Inni jalqabaa hirmaannaa uummata keenyaa yoo ilaalle hawaasumti keenya hawaasni Oromoo hirmaannaan isaa qoodni isaa baay'ee jabaa ture. Inni naannoo kanaa waliin magaalaa kanatti ta'e uummanni keenya heddumminaan hirmaate. Shamarran dhiira ijoollee daa'imman otoo hin jedhiin wal duukaa dhaabbatee keessumaa uummanni keenya otoo soomanarra jiru uummanni amantii musliimaa hedduutu kaan dalagaa isaarraallee dhiise jechuudha. Hawaasni keenya haaluma waliin marannee akka waldaa hawaasaattis labsinee waliin qindeeffannee namni hunduu jechuudha akka sanaatti waliin dhaabbate bal'inaan yaada tokkoon ejjennoo tokkoon akka obbolummaatti jechuudha. Innichi itti aanu hawaasota biraallee kan hawwatedha. Waliin qindoomina wal fakkaataa tokkoon miltoon ta'uu kan danda'an ejjennoof yaada wal fakkaataa waan kanarratti mormuudhaan warra qaban jaarmiyaalee hawaasaa yookiin saboota biyya san keessa jiran akkuma jalqaba irratti maqaa siif dha'e isaan kana dabalatee bal'atee akka kanaatti kan qindaa'edha jechuudha. Innichi lammaffaan egaa kana keessatti akkuma duraanii kan Ogaaden illee hin jiru. Hawaasni Ogaaden impaayera sana keessa kan jiran hawaasni kanneen biroollee waliin kan dhaabbatan jiru jechuudha. Inni kuni qabxiin kunis adda godha jechuudha. Itti aansuudhaan immoo waan kun kan qindaa'e guyyaa lama keessatti akka odeeffannoo arganne. Hiriirri mormii kanaaf qophii guyyaa lama akka gochuu keessantu dhagahama. Garuu kavarajiin yookiin karaa miidiyaa kennameef hedduu bal'aa. Miidiyaalee Oromoon ala miidiyaa gurguddoon biyya Kanaadaa kan akka CTV, CBC, Edmonton Journal, Edmonton Sun irra deddeebi'anii bal'inaan gabaasaniiru. Qophii yeroo muraasaa keessatti bu'aan hagana ga'uu argamsiisuuf danda'uun keessan kuni mee hawaasa Oromoo naannoo keessan jiruuf bakka biraaf illee fakkeenya ta'a. Akkamiin kun danda'ame kana nuuf hima? Bosraalee hedduu galatoomi akkuman eegaletti qabxii adda godhu bakka itti si dabaleen gaaffii keessa kanatti ce'a. Qabxiin biraa qaama mootummaa naannoo kana jiran qaamota adda addaa wajjin illee haala jiru hubachiisuudhaanii rakkoo jirus rakkoo biyya san keessa jirus hubachiisuudhaan rakkoo keenya haqa keenya dhugaa keenya hubachiisuudhaan akka isaan nu duukaa dhaabbatanis qindoomina kana keessatti yeroo qabnu keessatti dubbisnee hanjessinee tokko waliin dhaabbatan goonee hirmaachuun keenyas akkuma duraan siin jedhe adda godhaa. Gaagara biraan isuma tamma kaaste kana sabaa himaaleen garaagaraa naannoo kanaa kan naannoo kanatti hojjetan akkasumas kan addunyaa irratti tamsaasan bifa adda addaan hirmaatanii jiru. Kana kan hawwachuu danda'eef akka isaan hirmaatan kan godhe tokko hanga ta'e guyyoota lamaan kana keessattis waan kana laalchisee quunnamtii yookiin hubachiisa jaarmiyaalee sabaa himaalee kana keessa hanga ta'e tokko hubachiisnee ture. Haa ta'u garuu irra buddeessaan yookiin irra jireessaan immoo isaaniin hawwachuu kan danda'e sochii guyyaa sana ta'edha. Ganama yeroo walga'iin kun eegaluu kaasee sochiin uummanni keenya baay'inaan achitti bahuudhaanii ejjennoo ifa ta'e tokkoon akka sanatti mormii dhugaa haqa qabate tokkoon jabaatee hawaasa biraa waliin harka wal qabatee akka sanaatti inni godhee magaala san keessatti bakka adda addaatti
namoonni illee haasa'uudhaan kaasee hanga sabaa himaaleen illee akka kanaatti tamsaasanitti gurra hawwachuudhaan bifa adda addaadhaan akka kanaatti guyyaa sana sabaa himaaleen kun akka irratti hirmaatanii waan kana gabaasanii fi mata duree jalqabaa ta'ee oolee bulee ittiin illee torban kana keessa darbaa tureera jechuudha. Sunillee akka sanaatti qabxii tokkodha. Inni gara biraan itti ba'asaa yookiin xumurri hiriira kanaan akka inni itti xumurame waan nama dinqu waan tureefi sunillee baay'ee hawwatee ture jechuudha. Mormitoonni yookiin waan kana warri dura dhaabbatanii injifannoon keessa ba'uu isaanii kan jedhu akka mata duree guddaa tokkotti seeneffamee dubbifamaa ture jechuudha. Kanadha walumaa gala sababaaleen turan. Gaariidha. Bakka bu'aan yookiin bakka bu'aan mootummaa Itoophiyaa magaalaa Edmonton keessa jiraatu televezyiinii biyya Kanaadaa irratti dhiyaate poolisiin maayikii nurkaa butee nu arihuudhaan nu arihee jedheeti televezyiiniitti irratti dubbate. Egaati walitti dhufeenya hangana ga'u poolisii waliin akkamiin uumuu dandeessamee nuuf himaa? Hunda dura gaaffiin kun baay'ee gaaffii gaariidha. Isaanis akka kanaatti ajaa'ibsiifachuun isaanii jechuudha. Warri himatan kun immoo bakka bu'oonni mootummaa Itoophiyaa. Yaasillee gaaffii gaarii nu gaafatte. Haa ta'u garuu wanti isaan hubachuu qaban tokko nuti walitti dhufeenya addaa tokko yookiin jara kana wajjin walitti dhufeenya addaa tokko dhoksaatti uummanne miti. Poolisni kun poolisa Itoophiyaa yookiin mootummaa Itoophiyaa osoo hin taane poolisa Kanaadaati. Poolisni jiru kun jechuudha. Sana isaanillee mufachuu hin qaban. Maaliif poolisii kan ofii isaanii leenjifatan, kan ofii isaanii kaffalanii haala dhaabsifatan, kan nama isaan qabi jedhan qabu, kan nama isaan rukutu jedhan rukutu, kan imbaayirichaa kan isaanii isaan ispoonser godhan sana miti. Poolisni Kanaadaa poolisa haqaaf dhaabbatudha. Kan uummata isaa tiksudha, kan sirna beekudha, kan haqa beekudha, kan dhugaa beekudha jechuudha. Kanaafi haqa wajjin dhaabbate qaamni mootummaas jiru dhugaa wajjin dhaabbate nuti dhugaa jiru haqa jiru hubachiifnee hayyama baasifannee bulchiinsa magaalaa naannoo kanaarraa hayyama baasifannee poolisarraa hayyama arganneetu sirnaan mormii keenya dhageessisuudhaa fi achi dhaabbataa jirraa jechuudha. Yeroo kanatti egaa dhugaa qabnu haqa qabnu rakkoo jiru. Nullee immoo rakkoo sanaan baanee as dhufnee gariin keenya lammii gariin keenya jiraatota biyya kanaa taanee mootummaan sirnaan nu wayyamee jennaan kaas jiru. Kanaaf kana waan hubachiisnee fi isa isaan duraan hubatanii qaban irratti daballee dhugaa jiru waan hubachiisneef jarri kunis immoo sirnaa ala dhufanii akka seera Kanaadaa alatti boondii mootummaa tokko biyya akka kanaa walaba ta'e seera qabu keessatti naannisanii gurguraa waan jiranii fi nagaa jeeqaa waan jiraniif seera ala deemanii dhugaa jijjiiran kana hubachuudhaan dhugaaf haqa wajjin dhaabbate poolisni kun malee nuti walitti dhufeenya addaa tokko qabaannee akka kan isaanii sana akka mootummaan sun achi poolisa mataasaa yaada isaa fi fedhii isaa guuttachuudhaaf sammuu guutee dhaabbate sanatti warra dhaabbatan miti jechuudha. Mootummaan yoo jijjiiramellee poolisa bakka isaa jirudha. Dhugaa wajjiniin uummata warra tajaajilan jechuudha. Kanaafi nagaa eegdonni addanaa kun dhugaa nu qabnu sana waliin haqa nu qabnu sana waliin dhaabbatanii akka kanaatti haqa sana eegsisanii xumura irrattis akka sanaatti kan isaaniin dhaabsisanii dhaabaa jedhanii dhuguma maayikii sirraa butanii bahaa isaaniin jedhan jechuudha. Maaliif sirna alaa sobullee achuma dhaabatanii illee jarri kun sobaa turanii nama hedduu nama 100 walitti keessa jira jedhu jechuudha. Poolisa ala jirutti garuu nama 20 ta'u kan keessa jiru jechuudha. Kanaafi ka ala jiru immoo namni mana marsee guutee dirree guutee jira. Dhugaan illee haqi illee sakka jiru akkuma kanatti illee immoo hin hubata poolisni kun sa hubate malee illee jechuudha. Ka dhugaa beeku ka haqa beeku waan ta'eef akkasittidha wanti kun egaa kan ta'uu danda'e kanaafidha wanti isaanis poolisni naannoo kanaas yookiin qaamni mootummaa naannoo kanaas dhugaa kana hubate dhaabbachuu danda'e dhugaa wajjin jechuudha. Baay'ee gaariidha. Mee akkamitti sa'aatii meeqatti eegalee sa'aatii meeqatti hiriirri kun xumurame walga'ii mootummaa wayyaanee magaalaa Edmontonitti adeemsiste sa'aatii meeqatti eegalee sa'aatii meeqatti xumurame xumurri isaa maal fakkaata?
dhumasaa nutti himuu dandeessu? Waan baay'ee si dhibboogaa nuti isaan akka guyyaa lamaan kana keessatti akkuma dura jalqaba irratti si hime lafa jalatti qophaa'aa turaniitu beeksisa maxxansan jechuudha. Guyyaa lama roofuu beeksisa sana roo maxxanfatanii sa'aa 3 irraa kaasee sa'a booda jedhaniiti kan maxxansanii akka beeksisa isaaniitti. Egaa akka kanaatti uummataaf paabliikali yookiin banaa haala ta'een maxxansaniiru. Odeeffannoon baay'eenis gaa idduma maxxanee dhagahamee gaa sochiinis kan jalqabame jechuudha. Wanti si dhibu guyyaa sanaa isaan garuu isaa jedhan kanatti hin jalqabne. Haa ta'u malee nuti immoo amala mootummaa kanaa waan biyya keessa yeroo turettis beeknuuf ammallee immoo waan beeknuufi sobuu danda'u waan ta'eef maal ta'a maaltu ta'uu qaba kan jedhu irratti yaadaa turre jechuudha. Ta'uu mala adda addaa lafa keenye sa'a jarri kun yoo jijjiiranillee kan jedhuun maal goona kan jedhuun jala buunee hordofaa turre jechuudha. Qaamota mootummaa naannoo kanaallee hubachiifneerra jechuudha. Amalli isaanii akkas ta'uu waan maluufi wayitii nuti itti eegallullee open godhanneetu nullee akka sanaatti kaawwanne. Egaa wanti si dhibu ganama sa'aatii 9 kaasnee nuti jala buunee namoota keenya jala buusnee hordofaa turre akkuma nuti shakkine sa'a 11 irraa eegalanii seenuu jalqaban jechuudha jarri. Yeroo odeeffannoo kana itti arganne sa'a sana kaasnee uummata keenya bifa danda'ame hundaan dhaamsa ittiin geenye miiltoo warra nuu ta'anii waan kana qindoomina kana keessa jiranis jechuudha. Waldaan hawaasaa keenya adda durummaadhaan bakka bu'iinsa fudhatee qaama mootummaa wajjinis dhimma kana ka qindeesse isa waan ta'eef bakka bu'ummaa sirnaa qabatee jechuudha gurmuu jiran kanarra. Akka kanaatti odeeffannoo kana walii tamsaasuun namni battalatti argamee wayitii sana kaasee sochii dura dhaabbannoo akka ibsu wal hubachiifame jechuudha. Haaluma kanaani isaan yeroo eegalanii kaasanii achitti argamuudhaan nus yeroo eegallee egaa maaltu ture humni ansaanii namoonni seenan yeroo mormiin kun jalqabee gariin alatti hafanii sodaatanii kan bakka jiranitti safan jiru achi ga'anii ka alatti gadcitanii deebi'anis jiru keessa hangi taate tokko kaseente jirti jechuudha. Egaa kanaani mormiin kun jalqabee qaamni adda addaa dhimmi ilaalus seeraan hin dhufame. Egaa wal mormiin inni ture hin geggeeffannuu isaanis bakka bu'oonni isaanii hin turanii nu seera qabeeyyiidhaan geggeeffannaa ture hin geggeeffatanii turame. Egaa mormiin kanaan hiriirri kan keenyas baay'ataa namni keenyas baay'ataa dhufe baay'ee jabaataa dhufe. Ansaanis gasaa sanaa kaasee istaaf ta'e kaseenus hin jiru kama keessa seenee jirutu akka sanaatti hidhamee jira. Yeroo sanarraa kaasee hiriirri kun galgala hanga sa'a 6tti ho'ee bifa adda addaan qindoomina kanarratti warri hirmaatan hundis argamanii haala ho'aadhaan egaa kara fuulduraallee poolisni akka isaan bahan yaadiyyuu malee haala turerraa ho'ina yookiin immoo jabina mormii sanarraa kan ka'e jarri kun karaa dudduubaa baasa magaalaatti fe'amanii kaawunsilarri isaanii kan isaan waliinillee dhufe jechuudha. Akkuma sanatti isaan wajjiniin ukkaamfamanii konkolaataan isaanii to'annaa poolisaa jala oolee akka sanatti naannoo sa'aatii 6 daqiiqaa muraasa xumuramee jechuudha. Hiriirri suni isaanis qaana'anii akka sanaatti dhoksamanii ukkaamfamanii karaa boroo fe'amanii miidiyaaleen illee achiin isaanis waraabaa turan fuulduraan kanas waraabaa turanii. Haala kanaan manni sunis qullaa ta'uu isaa barree numaaf poolisa warra haqa eegsisu kanneen biroo humna nageenyaa fi bulchiinsa magaalaa walitti hafnee nuti haala jiru mirkaneeffannee nagaa gaarii walitti dhaamneetu akka sanatti dirree sanarraa inni sirbu sirbaanii akka aadaa isaatti mallattoo isaa qabatee haaluma baheen jechuudha. Kan keenyallee alaabaa Oromoo qabatanii bahanii kan Ogaadenis jiru kanneen biroos egaa nu waliin turanii akkuma kanaatti namnu gammachuudhaan sirbaan of ibsaa. Miidiyaaleen garagaraas egaa akkuma sanatti warri hirmaatanis abbaa barbaadan gaafataa akka kanaatti namnu xumuratee injifannoodhaan adda bahee isaan egaa akka hattuu karaa dudduubaa fe'amanii deemanii jechuudha. Kanumaan adda baanee akkasumatti xumurame jechuudha. Obbo Darajjee Galataa gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennitaniin maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Fuula Biyyaatiin hedduu galatoomaa jenna. Fayyaa ta'a.
obbo Israa'el atillee hedduu galatoomii reediyoo afuura biyyaallee baay'ee galateeffannaa maqaa hawaasa keenya hawaasa Oromoo magaalaa Edmontoniif naannoo isheedhaan baay'ee isin galateeffannaa galatooma jenna. Waldaan wal gargaarsaa dargaggoota Oromoo hawaasa Oromoo Washington DC'f waldaa qormaata Oromoo waliin ta'uudhaan hiriira nagaa guddaa tokko Washington DC White House'if State Department fuulduratti gaafa August 2 gochuudhaaf qophiirra jira. Dhimma kana ilaalchisee qindeessitoota hiriirichaa waliin mariitu nu goon immoo kunooti. Dhiiticha mirga dhala namaa mootummaan wayyaanii uummata Oromoo irratti raawwachaa jiruun mormuudhaaf kan qophaa'u hiriirri nagaa kun eessatti akka geggeeffamu qindeessitoota hiriira nagaa kanaa afeerreerra. Hiriira nagaa wal fakkaataa kanaan dura qopheessaniin milkaa'ina gaarii argamsiisuudhaan kan beekamaniif kan Oromoo marti ittiin boonu dargaggooti Oromoo DC ammallee yeroo fi humna isaanii dhimma Oromoo mara ilaallatu kanaaf oolchuudhaan hedduu itti dadhabaa jiru. Haala hiriirri kun itti adeemu akka nuuf ibsan bakka bu'oota waldaa wal gargaarsa dargaggoota Oromoo magaalaa Washington DC keessa dargaggoo Abbabaa Ittaanaa, dargaggoo Girmaa Taaddasaa fi dargaggoo Maatiyaas Tufaa isiniif qabannee dhiyaanneerra. Dursee sadan keessaniyyuu keessummaa raadiyoo afuura biyyaa taatanii dhihaachuu keessaniif maqaa dhaggeeffatoota keenyaan guddaa galatoomaa jechaa weetiin gara marii keenyaatti seenu gaaffiin koo inni duraa obbo Abbabaa Ittaanaaf tahaa. Hiriirri nagaa isin itti qophaa'aa jirtan kuni kaayyoon isaa maal akka ta'e obbo Abbabaa nuuf himuu dandeessu? Galatoon obbo Israa'el atillee hojii guddaa hojjetaa jirtuu fi sabboonummaa biyyattii qabsoorra turte ammallee itti fuftee uummata kee dubbachaa jiraachuu kee baay'ee si galateeffannaa. Hiriirri nagaan Hagayya 2013 qopheessine kun kaayyoo sadii of keessaa qaba. Kaayyoo inni dura kee buqqaatii mootummaan abbaarree wayyaanee uummata keenya uummata qotee bulaa naannoo Harargee ba'aa magaalaa Umuyyuu Mulluqqee Qumbii fi Cinaaksanitti raawwataa jiru. Akkasumas immoo uummata keenya 20 ol ta'u qeerraa buqqisee kanneen 40 ta'an immoo lubbuu dhabamsiisee ajjeesee dhiyoo kanallee namoota asii Oromoota 3 du'an awwaalcha dhabanii waraabessii bosona keessatti nyaatee jira. Isa kana mootummaa Ameerikaatti iyyannee mootummaan Ameerikaa dhiibbaa barbaachisaa irratti fudhatee akka uummata keenya keessaanitti deebi'u ajjeechaaf hidhaan buqqaatiin akka irraa dhabatu gaafachuu fi kaayyoon lammaffaan immoo uummata keenya mana hidhaa adda addaa keessatti guuramee akka sa'aa ka horii tapatamaa jiru mootummaa wayyaanee taphataa jiru kana hidhaa keessattuu Oromoota beekamoo kan akka Baqqalaa Garbaaf Olbaanaa Leellisaa akkasumas Oromoota 20 ol ta'an mana hidhaa adda addaa keessatti gubachaa jiran Algee tokko malee akka gadhiisu dhiibbaan akka irratti godhamu sadaffaan qabxiin irratti hiriira gaabaanu Oromoota biyya isaanii keessatti kee abbaa isaanii lafa abbaa isaanii irra nagaan jiraachuu dadhabanii biyya isaanii gadhiisanii ollaa biyyoottan ollaatti baqatanii jiraachuuf yaalii godhan illee duukaa bu'ee miidhaa adda addaa irraan gahaa jiraachuu keessattuu dhiyoo kana dhiyeenya kanatti magaalaa biyya Masrii Ijipti keessatti Oromoota waliigaltee gaafatan irratti miidhaa gahaa ture. Biyya Yemeniitti akkasumas biyya Ijiptii fi Somaalilaandii keessatti Oromoota iddooma argamanitti adamsamaa jiraachuu mormuudhaan
mootummoota biyyootan kanaa akkasumas qaamii mootummaa addunyaa kan ta'e UNHCR eegumsaa fi golgaa barbaachisaa akka kennuufis akkasumas immoo seera waliigaltee mootummoota wal ta'anii United Nations Convention illee akka kabaju gaafachuu kanas immoo mootummaan Ameerikaa dhiibbaa barbaachisaa godhee uummata keenyaaf bakka miidhaa irra ga'utti akka gargaaru gaafachuudhaaf. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin kun itti aanu obbo Girmaa Taaddasaaf ta'a. Obbo Girmaa, hiriirri nagaa kun yoom eessatti sa'aatii akkamiitti akka adeemsifamu yookiinis immoo haala akkamiif akkamitti akka adeemsifamu irratti qophaa'aa jirtu? Galatoomii obbo Israa'el, egaa guyyaan isaa akkuma politikoo jedhee Agayya 2 August 2 sa'aan isaa sa'a 9 ganamaa jalqabee sa'a 1 PM irratti iddoon isaa iddoo lamatti jalqaba White House fuuldura Lafayette Park bakka jedhamu achi kaasee gara State Departmentii naannoo sanarraa baay'een fagaatu gara State Departmentii deemna Galvez Park kan jedhamu irratti kan fidnu akkas kuna jecha Oromoon hundinuu walitti dhufee gaaf sana kan akka wajjin iyya dhageessudha. Baay'ee gaariidha. Gaaffiin kootti aanu kan obbo Maatiyaas Tufaa ta'a. Obbo Maatiyaas, guyyaan isin itti hiriira kana waamtanii guyyaa hojiiti. Maaliif guyyaa hojii akka ta'u maaliif filattan? Egaa galatoomisin jecha obbo Israa'el sababiin guyyaa hojiitti filatamee fi akkuma beekamutti hiriirri keenya bu'aa qabeessa akka ta'uu fi dhaga'ama akka qabaatu akkasumas namoota abbootii aangoo ta'anii fi senaataroota ripireezentaativoota namoota adda addaa naannoo Waashingtan DC keessa socho'an guyyaan itti isaan argaman waajjira isaanii fuulduratti yennaa hiriira nagaa goonu gaafa itti isaan hojiirra jiranii fi akkasumas dhaga'ama caalaa akka qabaatuuf guyyaa kana filannee jirra. Guyyaan kun akkuma beekamu guyyaa hojiiti. Kunis akkuma sila jedhame namoota hedduu dhaamsi keenya akka tamsa'ina hedduu qabaatuuf akkasumas ergaan keenya kaayyoo isaa akka galmaan ga'uuf jennee guyyaa kana filanna. Baay'ee gaariidha. Mee amma immoo gara bobbaa ittaanaattan deebi'a. Yeroo darbe hiriira nagaa wal fakkaataa waamamee ture. Isa ammaa maaltu hiriira isa darbe irraati adda isa taasisa kana nuuf himsuu dandeessu? Yeroo darbe mata dureen hiriira nagaa keenya amajjii 25,000 geggeessinee hidhamtoota Oromoo fi hidhaaf ajjeechaa mootummaan Abbaa Irree Wayyaanee Oromoota magaalaalee adda addaa keessattuu naannoo Asaafaa keessatti akkasumas Garbaa Walloo keessatti raawwate mormuudhaan ture. Gaaffiin keenya nama kun immoo bal'isnee hidhamtootatti daballee jechuudha. Hidhamtootatti daballee Oromoota qeerraa buqqa'aa jiran Oromoon akkuma jiratti qeensa badii ta'ee jira jechaadha. Badiitti geddaraa jira. Lafa raaree gurgurataa jira. Kanallee bal'isnee wanta kana hammatee akka dhufuuf akkasumas immoo Oromoota biyya isaanii irraa baqatanii biyya ollaatti godaananii jiran isaaniif illee miidhaan isaanirra gahaa jiru kun akka isaanirraa dhaabbatu akka dhala namaatti akka ilaalaman iddoo fedhetti illee Oromoon akkuma dhala namaa kamiyyuu kabaja argachuu qabu akka argatu sagalee keenya mootummaalee addunyaa mootummoota dhiyaa kanarratti keessattuu mootummaa Ameerikaatti dhageessifachuudhaaf nullee jijjiirama fiduu akka dandeenyu humna mataasaa danda'e Oromoon ta'uu akka danda'u cimsinee hubachiisuu barbaanneeti. Wanta kana irratti amma xiyyeeffannee hiriira nagaa kana lammataaf kan qopheessuuf deemaa jiru. Baay'ee gaariidha obbo Abbabaa. Gaaffiin kun itti aanu obbo Girmaaf ta'a. Mee amma immoo gara gaaffii gara biraa fi dhimma gara biraattan isin geessa. Mee gara maree TV televizyiiniin Al Jazeera Mahammad Ademoo fi Jawaar Mahammad waliin taasisettan isin geessa. Dargaggoota Oromoo kana lameen irraati maaltu akka fakkeenyaatti fudhatamaa jirtu obbo Girmaa? Gaaffii gaariidha obbo Israa'el. Egaa kun kan agarsiisu dargaggeessi qubee jenereeshin jedhamee waamamu kun
hedduu sirraa eegama ture. Hundumtuu abdii godhe eega ture. Kun amma hojii irratti galeera jalqabeera jechuudha. Karaa miidiyaalee adda addaatiin jalqaba irratti seenaa kan hojjetan ijoolleen keenya. Abbootii keenya wajjin baay'ee Dr. wajjin kan nutti agarsiisanii. Kana kan agarsiisu amma qubee generation abdii qofa otoo hin ta'in kanaan booda qabsoo gaggeessu kan irra jiru yoo amma dargaggeessa hundumtuu dargaggeessi biyya keessas jiru kanatti of qopheessee kan waan eeguun jiru kanaan booda fudhachuudha qabsoo jalqabuudhaatti fufuudha kan hin jedhu wal duuka buunee wal dhageenyee wal tumsinee waliif dhageenyee waliif dhiifnee walitti dhufnee akka walitti gurmoofnu kan nutti agarsiisudha. Hundumti keenya iyyuu fakkii isaanii fudhachuun nurra jira jedha. Kanatti immoo baay'ee kan nama dinqu maali atumtuu akka dhageesse wanti kun sagaleen Oromoo dhaga'amuudhaaf jedhamee otoo hin dhaga'amin otoo guyyaan sanii otoo dhiyaatiin diinni keenya akkatti nutti duulaa turen gaazexeessitoonni ba'ee akkatti dinqee maali dhibbaan akkasii maal jibba akkasii Oromoo irra kan ga'u jettee kan gaafatte kan akkasitti dinqisiise dhageessee egaa diinni akka nu hin ciifne argeera hundumtuu Oromoo turte fideera kana baruun nurra jiran jira. Baay'ee gaariidha. Mee gara obbo Maatiyaasitti deebi'a. Dargaggoo fi shamarran Oromoo bakka jiranitti Oromummaa isaanii ol kaasanii ani Oromoodha jechaa jiru. Haalli kun as Washington DC keessatti maal fakkaata? Mee gaaffii kanaaf obbo Maatiyaasis deebii nuu kennitu. Galatoom sirriitti gaafii kanaaf egaa gaafiin kun gaafii ijooti keessattuu yeroo ammaa kana olaalli qabatamaan jechuudha yeroo itti Oromummaan itti haguugamu bira dabarree jirra gama hedduun realitiin dhugaan nuti argaa jirru diinni keenya tooftaa adda addaa fayyadamuudhaan Oromoon jiraachuma isaa akka namni beeku akka namni baru hin barbaadu namni Oromoo ta'e kamiyyuu akka mataa isaa ol qabatee dubbatu diinni fedhii hin qabu gama hundaan wanti argaa jirru sooshaal miidiyaa neetwoorkii garaagaraa irratti fayyadamuun hanga ammaallee hamilee Oromoo gadi cabsuu fi namni Oromoo ol baasee ani Oromoodha jedhee akka hin dubbanne shamarranii fi dargaggoota Oromoo irratti tooftaa garaagaraatiin diinni qabsoon diinni geggeessaa jiru kan duubatti hin deebinedha. Gama kanaan garuu wanti tokko jijjiiramni nuti argaa jirru Oromoon illee akkasuma ofiif ka'ee ofii yeroo itti dubbatu irra gahee jira. Eenyummaa isaa of haguugee ibsuu odoo hin taane ofirraa mulqee ifatti bahuudhaan ani Oromoodha dhimmi uummata kiyyaa na ilaallata uummata kootii dhaabbachuun qaba uummata kootii bu'aa buusuun qaba uummata kootii waa tokko gumaachuun qaba jedhee dargaggeessi fi shamarri Oromoo as qofa Washington DC qofa odoo hin taane Oromiyaa keessa kan jiruu fi akkasumas guutuu addunyaa kanarra faca'ee kan jiru sagalee isaa gama ummata addunyaatti mootummaa addunyaatti dhageessisuu fi gama danda'ame hundaan qabsoo yeroo itti fufuudha kan argaa jirrus kanuma wanta hedduu nama gammachiisuu hedduu nama hamilee namaa kennu wanti argaa jirru jechuudha kun immoo haala amma jiru kanaan itti fufnaan sagaleen keenya ni dhaga'ama caalatti maaliif akka qabsoofnu fi kana dura garri qabsoo fi wanti adda addaa nuti raawwannu Okatameetuma ta'a ture ifatti hin bahu ta'u neetu miidiyaan nuti fayyadamnu muraasa ture hedduu isaatirraa bilookdi taanee ture amma garuu akka jiru kanaan itti fufnaanni jijjiirama fiduuf dargaggeessi shamarran dhiirri dhalaan Oromoo as jiruuf addunyaa kanarra jiru bakka hundatti haala jiru kanaan itti fufnaan jijjiirama fiduuf deemaa jira kanaaf dargaggeessi fi shamarri Oromoo DC jirullee kan addunyaa kanarra jiraniin addaa miti gama hundaanuu nuti sagalee Oromoo ta'uu fi Oromummaa keenya ifatti baasnee akka alaabatitti qabanne ifa Oromummaa keenya agarsiisuuf kana dabalataan immoo dhiibbaa fi yakka diinni nurratti godhaa jirus haguma hoonni caalaa
tabbabahuuf deemne diinni ammallee miila keenya qabee ofii gaditti nu deebisuuf akka nu qaxxaamuruuf karaa qaxxaamuraatiin nu tura deemuuf diinni fiigaa jiru kana nullee akkasumatti afuu kutuuf jabaachuu akka qabnu kan agarsiisudha tattaaffii nuti as itti godhaa jiru. Baay'ee gaariidha. Gara obbo Abbabaa Ittaanaatti deebi'a. Obbo Abbabaa humnoota faallaa Oromoo dhaabbatanii akka Oromoon eenyummaa isaa haalwatwaataa jiraniif hiriirri nagaa kun dhaamsa dabarsu qabaa? Dhaamsa nuni akka waldaa dargaggootti akkas qaama dhaloota Oromoo ammaatti dabarsuu barbaannu. Dhaloota Oromootti kun ta'in gaaffiin koo humnoota faallaa Oromoo dhaabbatanii akka Oromoon eenyummaa isaa haalwatwaataa jiraniif hiriirri nagaa kun dhaamsa dabarsu qabaa'oodha. Dhaamsi nuti asirratti dabarsuudhaan barbaannu uummatni Oromoo amma humna mataasaa danda'e ta'ee jira. Humna Empire Itoophiyaa qofa keessatti otoo hin taane gaafa Afrikaa keessatti tasgabbii fiduu danda'u murteessaa humna gahaa ta'aa jira kana mirkaneessee jira. Kanaaf carraaqqii isaan uummata sagalee keenya dhoksuuf akka nun of baasnee humna gahaa ta'uu keenya mirkaneessuuf sosso'aa jirru kana hin goone sosso'anii akka faayidaa hin qabne. Dhaamsa dhaammanna. Kana jechuun ofumaa itti miidhamu qaamileen uummata Oromoo dura dhaabbachuuf deemaa jiran faayidaa hin qabu. Maa'inni uummattooti xinnaan population wise, resource wise uummata Oromoon gadi ta'an illee kutannoodhaan committed ta'anii sagalee isaanii dhageessifatanii akka uummata Sudaan kibbaa of fudhattee uummatuma Eertiraa of fudhattee committed ta'anii sagaleen isaanii dhaga'anii ciminaan bakka gahatanii sagalee dhageessifatanii addunyaa irratti beekamanii jiru. Ankeenyas gaaffii fi qabsoon uummata Oromoos sadarkaa murteessaa akkasiirra ga'ee moor gara injifannootti deemaa wanta jiruuf carraaqqiin kana block gochuuf deemamu dura dhaabbachuuf deemamu faayidaa irra miidhaa jira kanan warreen farra qabsoo kanaa ta'anitti malee wanta irraa fayyadaman akka qabnee fi barumsa irraa fudhatanii dura dhaabbachuun nu jala maquun barbaachisaadha. Dabarsineet immoo hojii keessanirraa dhaabbadhaa jenna. Yeroon isaa darbeera yeroon itti teenyee wallaan wal sodaan dhaabuunis immoo dirqama dhaloota Oromoo hammaa ta'uu isaa hunduu walii galee dargaggeessa kanaan sosso'aa jira. Dhaamsi keenya hin dabarsifne nu duraa maqaadha. Baay'ee gaariidha. Obbo Girmaa waldaan keessan waldaan wal gargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC kan inni itti hundaa'e asuma Washington DC bakka teessuma mootummaa United States kanaafuu dargaggoota naannoo kana jiratan irra dirqami addaa isinitti dhagahamu jira. Kunis gaaffii gaariidha. Akkuma jette bakki nuti jirru bakki instituushinii adda addaa jiranii kana caalu immoo bakka mootummaan Ameerikaa ta'u pirezidaantiin fi seenatoroonni ripireezentaatifoonni bakka ta'anii asitti nuti iyyata keenya galchuu baannaan asitti sagalee keenya dhageessuu baannaan eessumatti iyyuu carraan akkasiin jiru. Kanaafuu dargaggeessis ta'e dargaggeessa qofa osoo hin ta'in abbooliin keenyas wanta kanatti opportunity kanatti fayyadamanii yeroo hundumaa sagalee dhageessisuu nurra jira. Kana qofa osoo hin ta'in Akhirnya nagaa ba'anii ji'uu qofa osoo hin ta'in follow up godhuu gaggaafachuu wanti kun nurra jira. Akkuma yeroo kana argine ripireezentaatifoonni dhiyootti bakka bu'oota siyaasaa waamanii garuu Oromoon tokkollee waamne wanti kun baay'ee kan nama ooftu. Kanaan booda wanti kun ta'uun sirra jiru. Oromoon hundumtuu dammaqanii gaaffii isaanii yeroo hundumaayyuu halkaniif guyyaa yeroo hundumaayyuu gaafachuun nurra jira. Kana kan opportunity nuti qabnu naannoo kana kan jiran jecha. Gaariidha gaatee gaaffii keenya nutis xumuranneerra dhumarratti dhaamsi dabarfattan yoo jiraateef carraa kana obbo isa duraatmee obbo Abbabaaf kennu.
dhaamsinuun dumarratti dabarsuu barbaannu uummata keenya naannoo Washington DC magaalaa Washington DC fi naannoo Washington DC jiraatanis guyyaa kanatti dhaamsa dargaggoota isaanii dhaga'anii gaaffii keenya mootummaa Ameerikaatti dhiyeeffachuuf deemaa jirru kana nu duukaa hiriiranii akka sagalee uummata isaanii dhageessan uummata keenya sagalee dhabee sagalee ukkaamamee afaan miilli takaalamee biyya keessatti rakkataa jiru biyya olaatti rakkataa jiru qeessaa irraa buqqa'aa jiru qeensaa irraa fudhatamee lafsaa irraa fudhatamee nama barbaadan tola kennaa gurgurataa jiran kana dhaabsisuuf akka dandeenyutti duukaa akka hiriiran sagantaa adda addaa qabaatan illee guyyaa kanatti sagantaa isaanii wajjin akka godhatan warri barnoota qaban guyyaa masanaaf illee yemmuu fudhatanii warri hojiirra oolan hojii sa'aatii muraasaaf illee ta'u fudhatanii yeroo adda addaatiin dhimmoota adda addaa warri qaban guyyaa kanatti nu wajjin akka dabarsan gaaffii keenya cimaa maqaa waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo jaarmiyaa hawaasa Oromoo magaalaa Washington DC waldaa qorannoo Oromoo saatiin dabarsuun barbaada kun carraa guddaadha kun maaliif jechuun uummata keenya bakka bu'aa jirra ambaasaadarii uummata keenya sagaleen kaa'amee jiru wanta ta'eef wanti nun addatti illee gochuu dandeenyu amma kanaatti hin jiru wana kanatti sagalee masabaanii dhageessisuudha kun immoo dirqama lammummaati keessattuu dargaggeessi Oromoo naannoo kana jiraatu dirqama kana fudhatee duukaa akka hiriiruuf kabajaan afeerraan. Dabalataan ani asirratti waa tokko dhaamsa waa tokko dabaluun barbaada yoo yeroon jiraatu. Yaa itti fufi. Egaa wanti jechuu barbaadu tootaalii yeroo ammaa kana wanti observii godhaa jiru wanti ilaalaa jiru gama hundaanuu the more we struggle caalatti yoo nu qabsoo itti fufnee diinni caalatti nu takaaluuf gama hundaan diinni bakka jiru walitti birmachaa jira. Kanaaf ilmi Oromoo dargaggeessi Oromoo dhalli Oromoo ta'e akkuma amma ka'e kanatti Oromummaa tokkoffaa ani Oromoodha kan kanaanatti ani hin beeku jedhee akkuma ka'e kanatti kuni kan itti fufu ta'uu namni kamuu beekuu qaba. Oromummaa keenya har'as borus Afgaanistaan namni duubatti nu deebisu sun jiru tooftan diinni miiliyoona tokko seenaa sobaa seenaa kuma tokko wanta barbaade yoo haasa'es Oromummaa keenya fi qabsoo finiine kanarraa har'as borus taanan duubatti hin deebinu diinnis kana hubatee diinni gama adda addaatiin socho'u hoomillee taanan Oromummaa keenya kan hin hir'isnes kan hin xiqqeessines qabsoo keenya kan duubatti hin deebines ta'uu baree diinni nurraa dhaabbachuu qabaara. Gama biraatiin immoo dargaggeessi Oromoo hamilee amma ittiin ka'e kanaan itti fufee nuyi sagalee uummata Oromoo ta'uu har'as borus istaanis haga jirutti haga jireenya keenya uummata keenyaaf sagalee ta'uu irraa duubatti hin deebinuun jira galatooma. Obbo Abbabaa Ittaanaa, Obbo Girmaa Taaddasaaf Obbo Maatiyaas Tufaa waldaa walgargaarsa dargaggoota Oromoo Washington DC bakka bu'uudhaan gaaffii keenyaaf deebii nuuf kennuu keessaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Afuura Biyyaatiin hedduu galatoomaan isiniin jedha. Hiriirri nagaa isinitti qophaa'aa jirtan injifannoo olaanaa akka inni injifannoo olaanaan xumuramu hawwii keenya isiniif ibsina. Fayyaa ta'a. Galatooma. Dhaggeeffattoota keenya kun reediyoo Afuura Biyyaatii sagantaan keenya itti fufa. Akkuma jalqaba sagantaa keenyaa irratti beeksifne kanatti aansuudhaan kan nuti isiniif dhiyeessinu yaada dhaggeeffattootaati. Akkuma yaadatamu sagantaa keenya yeroo darbee keessatti Jawwaar Mahammadiif Mahammad Adamoo waliin maree goone ture kan nuti isiniif dhiyeessine. Xiyyeeffannaan maree keenya gaafasii dhimma isaan Aljazeeraa The Stream irratti kaasanii turan si'a ta'u keessumaa Jawwaar an Oromoodha Itoophiyummaan an irratti fe'ama jechuudhaan dubbiin dubbateef mormiif deeggarsa inni kaasee ture.
Yaadni dhaggeeffattoota keenya har'aas kanuma irratti kan xiyyeeffate ta'a. Hayyee duraan dursee reediyoon hafuura biyyaas yaada argitee haala yeroo ammaa kana deemaa jiru gubbaa irratti sagantaa kana qopheessitanii akka kanatti hanjaa gootanii dhaamsa qabnu waliif dabarsuudhaaf nu gochuu keessanii baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Egaan Lalisaa Kumalaan jedhama, bakka inni jiru biyya Niwuziilaandidha. Achirraa dhaamsa kana yeroo ammaa kana dubbachaa jira. Wanni kun argitee baay'ee akka malee ho'ee deemaa jira. Yeroo calqabaatiif argitee sagaleen uummata Oromoo, rakkoon uummata Oromoo miidiyaa addunyaatti baanee yeroo dhagaamu akkuma atuu jette uummata Oromoo baay'ee gammachiisee jira. Gammachuu daangaa hin qabnedha. San waan wallama gaafachiisu hin jiru. Haa ta'uuti immoo akkuma kana argitee alagaan yookaniif immoo diinni keenya waanuma dur baratame san akkaataadhuma dur barame sanitti Oromoon akka Oromoo ta'ee of ta'ee too deemu akka sabaatti of ta'ee too dubbatu walumaa gala jiruuf jireenyi uummatichaa gadi ba'ee too alagaatti akka beekamu waan hin barbaanneef baay'ee tokko argitee aarii fi dheekkamsaan kan guutameen yeroo ammaa kana akka deemaa jiru beekamaadha jechuudha. Kun immoo egaa waan haarallee ta'uu baatu jaarraa tokko guutuudhaaf waggaa 100 guutuudhaaf argitee uummata Oromoo dukkana gabrummaa keessatti ukkaamsanii akka inni gadi ba'ee too rakkoosaa hin himanne eenyummaasaa hin himanne waan argitee kanaan dura godhamaa ture san har'allee akkuma sanitti yaadaa jiraachuu isaanii nu argisiisaa jechuudha. Kuni baay'ee tokko argitee namoota baay'eedhaaf ifaadha jedheetini yaadaa keessayyuu argitee namoonni yeroo ammaa kana mooraa warra Abashaa kana keessa gangalachuu fedhan Oromoodhuma ta'anii hedduu argaa jirra. Kunigaa waan hedduu itti mul'isa jennee yaannaa jechuudha. Waan xiqqoon kun argitee waan gadi bahamee akka Oromootti dubbachuun amma kana isaan aarsee amma kana waan meeqa isaan jechisiisee aga argitee Aljaziraadhaan waan Itoophiyaa argitee biyya keenya addaan diiguudhaa fi kana nurratti gochaa jirtudhanii waan meeqa akka isaan gochaa jiran gaa beekamaadha. Oromoon argitee waan xiqqaa kana dubbatee haarii hamma kanaa fi sochii amma kana ga'u isaanitti dhaluun udoo waan guddaa tokko immoo Oromoon godhee yookaan waan guddaa tokko gaafanne ammam warri kun bakka isaan jiran nutti mul'isaa jira jechuudha. Kanaaf egaa kun walumaa galatti uummata Oromoo biratti dhuguma akkuma atu itti gammachuu guddaa fi gara fuulduraatti illee argitee rakkoo uummata keenyaa, rakkoo saba keenyaa, haala qabsoo keenya hundi alagaan hin beekne hubachiisuu keessatti wanni godhame kun waan salphaa miti jechuudha. Gaafa san duwwaa dubbatamee waan bira darbatamu doon taane bakka garagaraatti illee guddoo nu gargaaree jira jechuudha. Argitee miidiyaan gaafa sitteenyu jedhe alagaa naannoo jirrutti illee rakkoo saba keenyaa beeksisuu fi waan garagaraa irratti wanni kun waan baay'ee nama gargaaraa jirudha. Waan gaafa duwwaa dubbatamee irra darbee miti jechuudha. Kanaaf gammachuu guddaadha jechuudha. Argitee wanni sun ta'uun uummata Oromoo guddaa gammachiisee diinni keenya immoo wanni irraa eegnus hin jiru. Haa ta'uuti immoo bakka isaan argitee akkuma kaleessanitti yaaduu isaanii hedduu nutti argisiisaa jechuudha. Sagantaa sanarratti kan hirmaatan keessumaati Mahammad Adamootii fi Jawaar Muhammad dargaggoota umriin isaanii inni kun dargaggoota Oromootiif dhaamsa addaa waan dabarsu maal qaba jetta Bulalisa? Baay'ee gaariidha guddoo galatoomi. Wanni kun waan argitee akka salphaatti ilaalamuu miti. Keessayyuu argitee Jawaarii fi Muhammad dhaamsi isaan dabarsan dargaggoota Oromoo fi dhaloota haaraa yeroo ammaa kana argitee dargaggoonni keessa jirruuf dhaamsi isaan nu dabarsan baay'ee waan gara fuulduraatti nama abdachiisuu fi qabsoo keenya fuulduratti tarkaanfachiisu yaada. Maali kunis akkamitti yoo jette dargaggoonni Oromoo yeroo ammaa kana biyya keessaa fi biyya alaatti sochiin inni keessatti dhalatee keessatti guddataa jiru sochii qabsoo bilisummaa Oromooti.
haala uummanni Oromoo argitee jaarraa tokko guutuudhaaf cunqurfamaa ture san hundumayyuu hubachuudhaan har'a dargaggoonni Oromoo dhaloonni Oromoo yeroo har'aa kana biyya keenyaa fi aadaa keenyaa fi Oromoo argitee saba keenya saba guddaa ta'uu fi Oromiyaa fi walabummaa Oromiyaa fi Oromoodha jennee gara fuulduraatti tarkaanfanna kan jedhuun yeroo ammaa kana argitee socho'aa waan jirudha jechuudha. Keessayyuu biyya keessattis an argaa jirru suma kana biyya alaatti illee an argaa jirru suma kana jechuudha. Kanaaf abdii guddaadha jechuudha kun keessayyuu argitee dhaloota haaraadhaaf isa duubaa dhufuufillee fakkii guddaadha jechuudha. Keessattuu haasaa Jowaar Mohaammed godhee fi ilaalchi inni argitee yeroo ammaa kana miidiyaa san fuuldura taa'etoo dubbatte abdii uummata dargaggoo Oromootti horee waan qabsoo kana gara fuulduraatti tarkaanfachiisuu fi eenyummaa keenyaaf dargaggoonni Oromoo bakka jirrutti waardiyyaa taanee akka dhaabbannu abdii guddaa nutti horee jechuudha. Baay'ee gaariidha. Obboleessa dhumarratti obbo Jawaariif obbo Mohammediif dhaamsa dabarsituu yoo qabaatteef waltajjiin banaadha. Yaa baay'ee gaariidha argitanii yeroo ammaa kana dhuguma argitee wanni nu barbaachisu akkuma Jowaar jedhe yeroo baay'ee irra deddeebi'ee aanin dubbatu tokko keessa Oromoon humna ta'ee as ba'uu qaba. Oromoon yoo humna taanee as baane waan barbaannu san argachuu dandeenya kan jedhudha jechuudha. Kanaaf wanni sun akkuma waliigalaatti Oromoon humna taanee bakka jirru keessayyuu argitee dhaloonni haaraan dargaggoonni ammaa kun harka wal qabannee yoo humna taanee as baane warra kana wajjin teenyee wal fuuldura teenyee haala tokko irratti argitee waltajjii tokko irratti waliin haasa'uun ni danda'ama jechuudha yoo nuti humna taanee mul'anne. Kanaaf Jowaar fi Mohaammed keessayyuu Jowaar haala argitee yeroo ammaa kana deemaa jiruu fi duula abashoonni irratti geggeessaa jirtuun udoo of duuba hin deebi'in ammallee fuulduratti tarkaanfataa jira jechuudha. Kanaaf dhaamsin ani isaaf qabu akka dargaggeessa Oromootti argitee bakka jirrutti nutis yaada inni qabu kana duukaa hiriirreetoo gara fuulduraatti tarkaanfachiisuudhaaf hirbuu kaleessa seenne argitee abbootiin keenya wareegamanii ija Oromoo kana argitee dukkana gabrummaa keessaa akka ija banannu akka Oromoo taanuu fidanii nutti kennan kana nuti immoo dhaloonni haaraan dargaggoonni haaraan kun fuunee fuulduratti tarkaanfachiisuudhaaf akkuma argitee isaan amma itti jiran kanatti daran fuulduratti akka tarkaanfatanii fi sochii amma argitee duula Jowaar duwwaa irratti doon taane duulli amma argitee abashoonni geggeessaa jiran Oromoodhuma waliigala gubbaa irratti waan ta'eef kuni akka duubatti sin deebisne jabaattee daran kana caalaa waan Oromoodhaaf tolaa waan saba keetiif tolaa daran kana caalaa akka hojjettu kan jedhuun dhaamsa isaaf qabaa jechuudha. Obbo Lalisaa Kumalaa maqaa dhaggeeffattoota reediyoo Afuura Biyyaatiin guddaa galatoomaan isiniin jedha. Baay'ee galatooma sinillee ulfaadha carraa kana nu laachuuf yaada kana nu gaafachuu keetiif baay'ee galatoomii jajjabaadha isinis ulfaadhaan siniin jedha. Amma yeroo dhiyooti as dargaggooti Oromoo kaka'umsa olaanaa ta'e agarsiisaa jiru. I am Oromo First dhaadhannoo jedhu jala hiriiranii eenyummaa isaaniif maalummaa saba isaanii bakka jiran hundaatti mul'isaaf beeksisaa jiru. Mee maree Jawaar Mohammediif Mohammed Adamoo Aljazeeraa waliin godhanirraati kaasee olola karaa diinaa dargaggoota Oromoo lammeen kanarratti adeemsifamaa jiru akkamiin ilaaltu? Obbo Saahil baay'ee galatoomii dhimmi kun dhimma belbeltuu yeroo ammaa deddeemaa jirtudha. Baay'ee wanti kun baay'ee nama baay'ees haasofsiisaa nama baay'ees dhiibachiisaa jiranillee akkuma hordofaa turetti waan hunda dura dargaggoota keenya urjii guddataa jiran kana akka kanaatti yaada qaliilaaf qulqulluu ta'een
dhugaadhuma sabaa himaa guddaa akka sanaa irratti dhugaa jiru waa'ee isaanii waa'ee saba isaanii isaan eenyu akka ta'an sabni isaanii eenyu akka ta'e jechuudha yookiin saba akkamiirraa dhalatan kan jedhu hiree kanatti akkasitti ibsuu isaanii baay'een isaan dinqisiifadha baay'ee isaan galateeffachuun barbaada ani akka Oromoo tokkotti jechuudha. Egaa dhimma immoo ani Oromoodha jalqaba jedhu kana ilaalchisee waan jarri keenya warri Habashaa yeroo ammaa kana deddeebisanii kaasaa jiran ilaalchisee kan dubbatame haqaa kan dubbatame dhugaadha waan ta'uuf waan dubbatamuu qabudha Jawaar kan dubbate haa ta'u garuu isaan immoo gahee isaanii wantuma isaan irraa eegamu waan jechuudhaaf isaan irraa eegamu seenaa isaaniirraa waan isaan godhaa turanirraa waan isaan keessa jiranirraa waan kana kaasuun isaanii egaa baay'ee nama hin ajaa'ibu nullee hin beeknaa eenyu akka ta'a hin beeknaa jarri kun seenaa isaanii hin beeknaa jechuudha. Ka'umsi isaanii immoo Jawaar irratti miti walumaa galaa saba keenya Oromoo irratti yeroo akkasitti ka'anii saba keenya Oromoo irratti Jawaar qofa miti jechi Jawaar jedhee dhimma saba keenyaa dhimma hunda keenyaa akkuma jalqaba irratti jedhee kanaaf nurratti kan isaan ka'aa jiran nurratti kan isaan olalaa jiranii karaa terrorization yookiin maqaballeessii fi akka kanatti balaloo adda addaa maqaa Jawaar jedhuun haasa'anii malee tokko qorqalbii dargaggoota keenyaa hubuuf waan isaan duulaa jiranidha. Lammata nu keessaa illee Oromoo keessaa namoonni akkasitti ofitti amantaan dubbatan namoonni dhugaa dubbatan kanaan durallee warra turanii bifa adda addaadhaan kaan yoo mooraa to'annaa isaanii biicha keessa jiranii namoota hedduu ajjeesaa turan jechuudha warra akkas dhugaa dubbatanii namoota hedduu irratti tarkaanfii fudhataa turan mootummoonni isaanii jechuudha. An Oromoodhaa warra jedhe yeroo Haile Sillaasee kaasee fannisaa turanii ajjeesaa turan akkama ammoo Mazammir fa'aa kan kanneen kana fakkaatan yoo fudhannee jechuudha. Yeroo dargiis akkasuma namoota hedduu Oromoota an Oromoodha jedhan baay'ee isaanii irratti tarkaanfii adda addaa fudhataa turan mootummoonni Habashaa kun sirni Habashaa kun jechuudha. Kanaaf Jawaaris amma jecha yookiin dhugaa dubbate kanaani afaaniin amma tarkaanfii makaleessaa obboloota keenya Oromootaan Oromoodha jedhan irratti fudhataa jiru jechuudha. Kun egaa inni imaanaa yookiin galfatuma warra isaaniidha kan isaan haasa'aa kan isaan dubbataa jiranii. Kanaafiyyuu waa'ee Oromoo irratti Jawaar dhugaa Oromoo ka dubbate haqa hunduma keenyaa dubbate jechuudha. Isaanis waan kan isaanii akka seenaa isaaniitti akka warri isaanii himanitti akka immoo seenaa namoonni isaan leellisan barreessaniifitti sanarra hundaa'aniiti peejii yookiin fuula garaagaraarraati waa'ee dhimma keenyaa waa'ee dhimma saba keenyaa fi dhimma impaayera sanaanu jara wajjiniin kan nuti haasofnu jechuudha. Kanaaf nutis dhugaa keenyaaf haasofna isaanis immoo seenaa isaanii seenaa sobaa fi haasa'anii kaayyoof sagantaa mataa isaanii qabu jechuudha. Kanaafiyyuu duula yeroo ammaa kana hanga danda'ametti uummanni keenya hawaasni keenya ka Jawaar qofa irratti dhufe miti waan ta'eef irraa qolachuu qabna. Duukaa dhaabbachuu qabna. Dhugaa kanallee dargaggoonni keenya guddattoonni akka Jawaar fa'aa akka Mahammad Addamoo fa'aa kuni akkuma kanatti dhugaa jiru hubatanii karaaf bifa danda'ame hundaani uummata keenya saba keenya akka kanatti tarkaanfachiisuu gara fuulduraatti illee rakkoonni jiru gara furmaataatti geessuu keessatti shoora guddaa gahee guddaa waan qabaniif egaa akkuma kanatti walumaan akka dhaabbannu yaaduma koo kenna kanam tokko jechuudha. Dhaggeeffattoota keenyaa qophiin keenya har'aa kanuma. Waa'ee qophii keenyaa yaada yookaanis gaaffii yoo qabaattan karaa iimeelii keenyaa contact@saifanabalbal.com jedhaatiin qunnama. Fuulli intarneetaa keenyaa www.saifanabalbal.com jedhama nu daawwadhaa. Akkasumas feesbuukii irratti raadiyoo afuura biyyaa jettanii yoo nu barbaaddan nu argitu. Torbee qophii biraatiin hamma wal agarrutti torban gaarii isinii hawwinaa. Got it.